Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa kun chaanalii Dr. Naafii Argeetudha. Kanaan dura odeeffannoo fayyaa garaagaraa simbiraan ga'aa turreerra. Arrammoo bifa adda ta'een hawaasa keessa gallee gaaffii tokko tokko gaafanna. Gaaffiiwwan 5-6 kan isin barsiisaa isin bohaarsuu isin bashannansiisuu qabannee dhiyaanneerra. Amma dhumaatti nu wajjin ta'an affeerraa keenya namoota karaa arginee gaaffii muraasan gaafadhaa waa'ee dhimmoota fayyaa wal qabatan irratti nu hordofu. Gaaffii nu kennuudhaaf yaamaa tookeef guddaa galatoomi isin jenna. Galatooma isinis. Mee gaaffii is gaafannu gaaffii muraasa qabna. Gaaffiin tokko faayi hakiima yookiin dooktaratu argite gaaffii ati gaafachuun qaba jettee yaaddu maali? Egaa doktora kana utuu argee nan gaafadha jedhee wanti ani yaadu. Doktorri kun yeroo baay'ee maqaa guddaa qaba akkuma biyyaattis. Mindaan keessan meeqa jedheen gaafa. Mindaa isaanii gaafatta? Mindaan isaanii gaafa. Maal siif godha mindaan isaanii? Maali gaa maqaa guddaa yoo qabu biyya keessatti. Haala mi'aa jireenya biyya keessa jiru kanaanillee wal bira qabeetu adda baafachuu waan barbaaduufi mindaan keessan meeqa jedhee man gaafa. Hordoftoota keenyaa mindaan doktorotaa garuu guddaa miti. Asumarraan gaaffii lammaffaatti jenna. Yeroo baay'ee hawaasa biratti dhukkubni qorra namoonni baay'een qorra qabeeffaa jiran yeroo sanaa isaan jira. Dhibee qorra jedhamu beektaa? Nan beeka. Ani akkamitti beektaa dhibee qorraa kana? Namoonni kophaa isaanii jiraatanii kan kophaa isaanii fa bulanii yoo uffata haphii kan uffatanii bulan nama waliin bulanillee yoo hin qabaanne qorri waan isaan rukutuuf dhibee irra isaa muusa jedhee yaada. Fakkeenyaaf akka jechuun dhiirri tokko qofa buluun gaarii miti jechuudha. Gaarii miti fuudhuu qaba. Kanaaf fuudhuu qaba. Anu fuudhuu yaadaara amma. Maaliif beekta? Qorri na rukutaara halkan guutuu qorrachaan bula. Kanaafuu fuudhuu qaba yaa makaroorsaan jira. Kanaafi dhibeen qorraa tokko fuudhuu dhabuurra nama qabaachaa. Eeyyen. Geeffattoota keenya egaa qorri yoo fuudhuu dhiisan nama qaba. Wal fuudhanii walitti isaa buluun gaariidha jedhu galatooma jennaani. Gaaffiin koo jalqabaa utuu hakiima yookiin ogeessa fayyaa argatte gaaffiin ati gaafachuun qaba jettee yaaddu maal? Waa'ee ogeessa fayyaa gaafa yaadu gaafuma kuffadhuudha. Maal akkan gaafadhullee kana dura hin yaadne garuu fakkeenyaaf maaliif qorichi namni tokko fudhatu yoo addaan kutan fa'aa maaliif dhiibbaa qabaachuu danda'a? Yoo nama fayyise maaliif hin ganne namoonni baay'een qorichatu fayyadamanii karaatti dhiisu yoo isaan fayyise maal rakkoo qaba kun kana adda baafachuun barbaada yeroo baay'ee. Haa ta'u galatoomii gaaffii kee kana dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenyaaf hin dabarsine jedhee yaada. Gaaffii lammaffaatti deebina. Yeroo baay'ee hawaasa keessatti dhukkuba qorraa wanti jedhamu jira. Dhukkubni qorraa maalidha? Mee akka karaa ogummaatiin dhukkuba qorraa wanti jedhamu jiru gama keessa akkamitti ilaalta? Dhukkuba qorraa yoo osoo uffata ho'aaf uffatanii jiranii yoo uffata ofirraa baasan qilleensi diilalli yoo nama rukute qorratu si rukute jedhama akka aadaatti. Egaa sakaan wanta hin beeku garuu namni baay'ee namni dhukkuba qorraatiin qabame bishaan bakkee bulee fayyinni dhiqataa. Sun immoo kan fayyisuus qabaa kan hin fayyisnes jira. Hawaasa keessatti garuu qilleensa ho'aa keessa turtee qilleensi diilallaa yoo si argate fakkeenyaaf halkan fa'aa osoo raftuu uffataatu uffatte of miila kee keessaa baatee yookaan harka kee keessaa baastee yoo bakkee keessa qorri si rukute jedhama. Haala namatti diilallaa'uu lafee namaa nyaachuu haala kanattan ilaala. Mee qorichi dhukkuba qorraa maal jettee yaadde erga jettaniiti? Qoricha dhukkuba qorraa bishaan bakkee kaanii dhiqachuudha kaaganam. Bishaan bakkee dubartoota yeroo baay'ee tareetti dhageessite ta'a. Dubartiin tokko kittaanamuu qabdi moo hin qabdu jetta? Inni kun egaa gaaffii wal nama gaafachiisaadha. Namoonni tokko kan kittaanamuu qabu dubartoonni jedhanis jiru. Tokko ammoo kan kittaanamuu hin qaban jedhaniiti yaada akkasii kaasanis jiru. Ati maal jetta? Ani egaa kittaanamuu qabu jedha. Kittaanamuu qabu maaliif? Maaliif beektaa dubartiin yoo hin kittaanamne mana keessa fiiddee meeshaa caccabsiti jedhu. Meeshaa akkamii caccabsiti? Gaafa fuudhee jedhee meeshaa kootiif yaaduun qaba beektaan yala caccabsuu dandeessi. Kanaaf kittaanamuu qabdi jedhaan. Galatoomii gaaffii itti durbummaa
walqunnamtii saalaa malee baduu ni danda'a. Durbummaan maali? Maal durbummaan hin jiru bara kana. Eessa dhaqe? Maali namni fuudhee durbummaan hin jiru jedha. Nama akkasiin jedhe jira? Jira baay'ee. Galatoomi siin jenna. Ayyee yaatillee galatoomi. Gaaffii muraasa si gaafanna. Gaaffiin tokkoffaa hakiima yookiin dooktara tokkotu argite gaaffii akkamii gaafachuu qabdu? Gaaffiin gaafachuu qabu jettu mee nuuf ibsi. Tole. Hakiima kana yoon arge jalqaba irratti maaliin gaaffaseete? Isiniin dhukkubsattu Isiniin dhukkubsattu? Isiniin dhukkubsattu maaliif seete doktora dhukkubsattu badaa geenye hin beeknu waan ta'eef nu dhoksu ta'ee hin beeknu beektaa? Kanaaf doktorri inni dhukkubsatu yaada jedhu qabda? Waan dhukkubsatan hin jiru kaa yoo ilaaltu dhukkubsattu kan jedhu kanan gaaffa son doktora arge kan afaan gaaffa gara biraa immoo maal seete namni yeroo dhukkubsatee hospitaala dhaqaami namni tokko hospitaalaatti yeroo du'ee ba'u gaaffii natti ta'a. Maaliif du'a otoo isin achi jirtanii namni maaliif du'a kan jedhu fa'a gaaffii natti ta'a. Kanaaf dirqama ogeessi fayyaa tokko yookiin dooktarii tokko nama hundumaa fayyisuu qabetti yaadda jechuudha. Maal taate ani gaaffii kooti bari maaliif galatoomi. Tole gaaffichaan kittaannaa dubartootaa yookiin dhagna qabaan dubartootaa absummaa kan jennu akka naannoo Harargeetti. Namoonni tokko dubartiin hin kittaanamnee qodaa cabsiti kan jedhan jiru. Kittaanamuu qabdi moo kittaanamuu hin qabdu yaada jedhu. Maal seete amma saayinsaa haa ta'uyyuu malee waan kun osoo kittaanamtee wayyaan jedha. Maaliif jettee yaadda? Maaliif osoo kittaanamtee jettee yaadda? Otoo kittaanamtee inni amma jettes waanuma sirriidha ni jira. Qodaan cabsiti kan jedhu. Meeshaan cabsiti jedhu. Meeshaa yoo isheen cabsitu argite beektaa? Meeshaalee irratti tarkaanfattee jennaan bitintinii masaa badaa jedhu beektaa meeshaan. Gara biraa immoo yeroo tokko sun jiraachuunsaa gaariin ta'u kan jedhamus waan jiruufi soo kittaanamanii gaarii ta'a. Maaliif gaariin ta'u jettee yaaddame? Maaliif gaariin ta'u jettee yaadda? Maal beektaa mee bira naa darbee gaariin ta'u jedhama. Galatoomi. Gaaffii itti aannu shamarran tokko durbummaa malee dhalachuu dandeessi or durbummaa walqunnamtii saalaa malee baduu ni danda'a jettee yaadda? Hin baddu. Kanaaf walqunnamtii saalaa malee hin baddu. Maal seete akkas jedhu yeroo tokko dooktaroonni saayikoo shamarraniif jedhanii akkas jedhu warra fuudhaniif illee jedhanii maaliif seete hin baddu. Kuni durbummaa malee wanti baduu hin jiru tokko balaa tasaatiin maaliitiin hin badaa maal jedhu akkas osoo hin taane wantichi kan rabbi uume sana isteeppii sana keessa yoo darbe malee waan baduu miti. So kanatti fakkaata garuu dhiifama naa godhe. Galatoomi. Gaaffii itti aanu akkuma beekamu peejii yeroo darbe peejii dooktar Naafii Argeeturratti waa'ee cabuu qaama saalaa dhiiraa ilaalchisee cabaa of eeggannoo godhaa kan jiru dhiirotaaf akeekkachiis tokko darbeera. Maal jetta wanta kana? Ani dhuguma rabbi yaaddoo guddaa keessan galee erga waan sana dubbiseeti. Ani gaa qaamni saalaa dhiiraa kun lafee qabas natti hin fakkaatu. Amma erga Dr. Naafiyaad akkas jedhee qaamni saalaa dhiiraa kun cabuus danda'a jedheeti. Halkan illee weeraraan bula beektaa hirriba keessa. Maaliif weerara bulta? Utuu na jalaa cabe hoo jedhee mamma weeraraan bula. Akkas. Dhagna qabaan dubartootaa yookiin kittaannaan dubartootaa afuu qabamoo hin qabutti yaaddu? Egaa bara saayinsii keessa jira sababaa ta'eef wanti hundumtuu bu'aan isaas qoratamee dhiibbaan inni geessisus qoratamee ilaalameeti namoonni dhimma kana irratti qorannaa godhanii dubartootaaf hin barbaachisu jedhanii kan murteessan dabalataan immoo akkaataa amantiitiin illee dhagna qabaan shamarranii hin eeyyamamu mana amantii baay'ee keessatti. Kanaafiyyuu barbaachisaa mitiin jedhaan sababii isaa yeroo da'umsaa yeroo garaagaraa dhiibbaa uumuu danda'a jedhanii waan yaadaniif afuu akka qabuttan deeggaraan. Tole namoonni baay'een dhagna yoo dubartiin tokko dhagna hin qabanne qodaa fa'aa cabsitii jedhu kun hammam dhugaadha? Kana gaabira ga'ee nagarree ganaan eeggaan. Tole dubartiin tokko durbi tokko durbummaan karaa walqunnamtii saalaa malee baduu danda'a? Kanaaf illee rakkisaadha. Bal'inaan barumsa ogummaa fayyaa kana hin qabu garuu walqunnamtii saalaa malee
kan ni bada jedhanis jiru kan hin badu jedhanis jiru. Hin beeku ani egaa gana addan baafadha gana. Gana adda baafadha. Tole haa ta'u yeroo darbe peejii Dooktar Naafii argeetu irratti waa'ee cabuu qaama saalaa dhiiraa ilaalchisee baay'ee odeeffamaa turedha. Yaada akkamii qabdu waa'ee cabuu qaama saalaa dhiiraa irratti? Na rakkisa kunni. Akkuma namoota baay'ee dhibe anaanis na dhibeera dhimmichi. Hin beeku gaa maal akka ta'u akkamitti akka fayyu akkamitti akka cabu ani hin beeku. Kana sinumaaf anniisa. Kanaaf hin cabu cabetta. Ganaan ilaala. Gana ilaala jedhee dhaggeeffattoota keenya. Odeeffannoon gama fayyaatiin jiru. Yeroo darbees immoo Dooktar Naafii argeetuun peejii isaa irratti gadhiisee ture. Qaamni saalaa dhiiraa ni caba jettee yaadda? Ni caba yeroo jedhu akka peejii dooktorticharraatii argetti beekta maal seete. Ni caba kan jedhu osoo ciisuu osoo hin taane namni kamiyyuu yoo fiige ni caba. Kanaaf yeroo fiige yeroo jettu maal jechuu barbaaddeetu? Jechuun yoo jedheera bara dooktorichi yoo ka'u ni cabaa jedhe. Kanaaf namni hamaa yaaduu ni cabaa. Wanti hamaa yaaduu hunduu waan cabuuf of eeggannoon ni barbaachisa garuu of eeggannoo yoo goote yoo fiigdu karaarra yoo fiigdu hin cabduu mitiire akkasumallee qaamni saalaa kun gaafa ka'u cabuunsaa waan hin oolle beektaa. Mee kanarratti of eeggannoo gochaa jirtaati? Ani beektaa waan irraa eegamu hundumaa ergan peejii sana dubbisee of eeggannoo gochaan jira. Galgala waan godhamuu qabu hundumaallee barreesseera dooktortichi. Kan hagan danda'ame nan eegaa garuu akka cabummoo beekamaadha. Dooktorris nu mirkaneesseera. Dura yaada koo keessa jira beektaa.